Akka mul'atan oduuwwan har'aaf qabnu kunooti. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti waajjirri mirga dhala namoomaa fi Komishiiniin mirga namoomaa Itoophiyaa Tigraay keessatti garee lammaniin sarbiinsa mirga namoomaa fi cabiinsa seera baqattootaa irratti raawwatame irratti qorannoo waloo isa dirree keessatti taasisanii raawwachuu isaanii ibsanii gabaasni guutuun 3/1/2021 akka xumuramee dhiyaatu ibsaniiru. Dhimma kanarratti Tuujubee Horaa dabalata qabdi. Caamsaa 16 hagayya 20 waggaa kanaa gareen qorannaa tokko Maqalee, Wuqroo, Saamree, Alammaaxaa, Booraa, Maayicaw, Daanshaa, Maayikaadiraa, Humaraa, Gondariif Baahirdaar akkasumas Finfinnee keessatti qorannaa geggeessee jira. Gareen kun gaaffiif deebii namoota miidhaan irra gahe aangawoota naannoof biyyoolessaa, dhaabolee hawaasa siivilii, waaltaalee amantii, aangawoota ogummaa fayyaaf murtii haqaa akkasumas dhaabolee gargaarsaa Tigraay keessa sosso'an waliin gaaffiif deebii geggeesseera. Gareen kun itti dabaluudhaan galmeelee, viidiyoowwan, suuraaleef ragaalee kabiroo xiinxalee jira. Gareen kun sababa haala nageenyaa hatattamaan jijjiiramurraan kan ka'e hojii isaa bakka tokko tokkotti hojjechuu dadhabus namoota miidhaan irra ga'eef naannolee akkasiirraa godaanan dubbisee jira. Komishiinarittiin olaantuun dhimmootii mirga namaa akka tokkummaa mootummootaa Misheel Baachelet wixata fulbaana 13/2021 gumii mirga namaa Jeenevaatti geggeessamu irratti haala mirga namaa Tigraay keessaa fooyya'ina argame ilaalchisuun ibsa kennuuf jiru. Ibsi isaanii sunis marii cimaaf haasaa komishiina mirga namaa Itoophiyaa Daani'eel Baqqaleef haasaa kanneen biroo of keessatti haammata. Haala nageenyaaf ka loojistikaan murteessan hedduun jiraatanis gareen keenya haala mirga namaa Tigraay keessaa ilaalchisee qorannaa cimaaf walabaa geggeessuu danda'eera. Kan nuti galmeessineef kanneen miidhaan irra ga'eef itti gaafatamoo ka ta'an murtiitti akka dhiyaatan illee gumaachee jira jedhan Baachelet. Daani'eel Baqqaleetti dabaluudhaan gareen qorannaa gamtaan hojjete kun waliigaltee irra ga'e mala hojiif akkaataa karoora odeeffannoo argameen hojii isaa hojjetee jedhan. Yeroo mara qajeelfama miidhaa hin dhaqqabsiifne walaba, haqa, ifaa, qabatamaa, iccitiinsaa eegame, kabajaa qabuuf ragaa irratti hundaa'eef kan namoota miidhaan irra ga'e walakkeessa godhateedha jedhan Daani'eel. Gareen kun yeroo ammaa odeeffannoo walitti qabame mara xiinxalaa jira. Gabaasi xumuraa kan bahee qorannaa of keessaa qabu kadhumaaf yaada dabalataa dhiyeessu 3/1/2021 dhiyaachuuf jira. Dhalattoonni naannoo Tigraay biyyoota adda addaa keessa jiraatanii guyyaa dheengaddaa fuullee ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsitti hiriira bahuudhaan mootummaa Itoophiyaa fi Tarkii yommuu balaaleffatan mootummaan Yuunaayitid Isteets immoo akka gargaarsa dabalataa Tigraayiif taasisu gaafachuu isaanii sagalee Ameerikaatti kutaa afaan Tigraay irraa Batiree Siltaan hiriiricha hordofuudhaan gabaaseera. Akka gabaasichi jedhetti hiriirtonni Tigraay keessa beela namaan uumametu jira. Gargaarsa malee boombii hin darbatinaa. Dhaadannoo jedhu qabatanii waraanni Eertiraa akka Tigraay keessaa bahu tajaajilli baankii fi tajaajilli bu'uuraa adda addaa akka deebi'ee hojjetu akkasumas waliigalteen dhukaasa dhaabuu marii irratti hundaa'e akka taasifamu gaafataniiru. Karaa biraatiin gargaarsa namoomaa gara Tigraayitti geessuudhaaf akkaataa hojii gufuu ta'anii turanii fooyyessuu isaa mootummaan Itoophiyaa yeroo adda addaa kan ibse yommuu ta'u itti gaafatamtuun dhimma pireesii waajjira muummee ministeeraa Itoophiyaa Biillenee Suyyum gargaarsa gara Tigraayitti ergamaa jiru kan gufachiisaa jiru adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF akka ta'e himaniiru. We really need to look at it from the context of what has been happening. Kan ilaalamuu qabu Hiwaati gargaarsa namoomaa saamaa jiraachuu isaa kallattii ragaa dhaabbileen gargaarsaa idilee addunyaa bahaa jiranuutiin jedhan. Itti fufuudhaanis what I can refer back to is the looting of humanitarian assistance by the TPLF. An himuu danda'u waa'ee saamicha Hiwaatiin raawwatamaa jiruuti. Dhiyeenya kana jiraattonni Tigraay akka loltoota Hiwaatii fi warreen mootummaan shororkeessummaatti ramadee fi galaa akka qopheessanu taasifamaa akka ture yommuu televizyiinii Tigraay irratti darbu argineerra. Gabaasonni bahaa jiranuu fi wawwaannaan garicharraa dhaga'amaa jiru waan walfaallessuudhaa jedhanii Biillenee Suyyum. Hiriirri dhalattoota Tigraay kun Yuunaayitid Isteetsiin alatti biyya Kaanaadaa, magaalota Awurooppaa, Israa'elii fi Awustiraaliyaa keessatti taasifamuun isaa gabaasameera. Gareen biyyoottan Afrikaa lixaa ECOWAS jedhamee beekamu fonqolcha pireezidaant Alfaa Koondee irratti raawwatameen kan ka'e biyya Giinii miseensummaa irraa ugguruu isaa beeksiseera. Miseensonni garee ECOWAS biyyoottan 15 erga walgayii addaa roobii darbe taasisanii booda biyyi Giinii miseensummaa irraa ugguramuu ishee ministeerri dhimma alaa Burkiina Faasoo Alfaa Baarii himaniiru.
Hoggantoonni ECOWAS walgahii isaanii booddee ibsa baasaniin warreen fonqolchuu aangoo taasisanii atattamaan pirezidaantii Koodee gadhiisanii akka heerri biyyattii bakka isaatti deebi'u gaafataniiru. Koree dubbii jaarsummaadhaan hiikus gara Giiniitti akka ergu murteesseera ECOWAS. Gareen loltoota biyya Giinii Koloneel Maammadi Dubbooyootiin durfamu sanbata darbe erga fonqolchuu aangoo taasisee booda pirezidaantii biyyattii Alfaa Koondee hidhees pirezidaantii Naajeeriyaa Mahammaduu Buhaarii dabalatee hanga'oonni Afrikaa hedduun tarkaanficha mormaa jiran. Kun sagalee Ameerikaati. Barreessaan muummee mootummoota gamtoomanii Antooniyo Guuterees aangoo mootummaatti deebi'uun garee Taalibaanii jihaadistoota Afrikaa warra garee Saahel keessa jiran jajjabeessuu danda'a jedhanii waan sodaa qabaniif humni nageenyaa naannoo sanaa akka jabaachuu qabu gaafataniiru. Barreessichi gaaffiif deebii taasisan keessatti wanti Afgaanistaan keessatti ta'e bu'iin qorqalbii inni uumee fi haalli lafa irra jiru na sodaachisaa jechuu isaanii ajaansi Firaansi Pireesii gabaaseera. Gareen shororkeessitootaa biyyoottan kutaa Sahal keessatti socho'aa jiru waan Afgaanistaan keessatti ta'een akka jajjabaachuu danda'u kan himani Antooniyo Guuterees biyyi Faransaay humnoottan waraanaa achii qabdu hir'isaa jiraachuu ishee fi biyyi Chaad immoo waraana ishee daangaa Burkiina Faasoo Maalii fi Niijeer irraa